Ashama harka fuunee dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi qaalii bakkuma jirtanitti salamanni koo qilleensumarraan isin haa qaqqabu. Artistiitu YouTube keessanii subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Ammallee gara keessan dhufeetiin jira. Waa'ee Gudeeddaa haala sabboonummaa Oromoo kanarraa kan ka'e qabxii takkaa fi lama sadii tuttuqeetiin sanbooda achi dabra gara dhaammannootiif kanatti isinii dabra. Eegaan yaa saba koo waan tokko kana dhibe ka jiru ani garaan na gubate isinoo akkam jettu laata. Gudeeddaan haala sabboonummaa Oromoo kuni bara eebbisa addunyaa faan irra keessa wareegaman sanirraan as eegalee adeemaa dhufee qunxuuxxaan sabboonummaa ka ijji billig jettu keessaa dhaamsuudhaan hanga caalu hundee isaarraatiin nu geessee jirti jechuudha dubbiin kun. Isinoo sabni Oromoodhaa kunoo akkam jettu laatame. Akkamitti yaaddu maaltu rakkoo kana nuun gahee sabboonummaan teenya tun maaliif qunxuuxamaa ooltii maaltu qabsoo uummata Oromoo kana akkanatti qancarsaa dhufe hoo maalii rakkoon qabsoo sabboonummaa keenyaa kana akkanatti if duuba gaxittisaa deemu gaafii isin hawaasa Oromoo irraa qaba maaltu kana nu qancarsaa deemu jira. Kan lammaffaa ammoo hayyoonni keenya hoo kan durirraa as eegali daldala siyaasaatiitu harka sirna nafxanyaa kana bobaa jelaan qabsoo Oromoo tana quncarsuu irratti naggada godhatee daldaluu jiramoo maalii adeemsi isii kunoo akkam tahuufi namni yeroo takkaa fi lamani sosobamaa jijjiirama jaanii hayyootuma keenya ijoo kana barabaraan durirraa as eegali jijjiirama jaanii qabsoo Oromoodhaa ta fuuldura piniinaa dhufte tan hoggaa jijjiirama jaanii ka haarayaatti biqila amma lafaa biqilu nu deebisan hayyoonni keenya hoo ka ibdura abdannu kun egeree keenyaaf akkamitti maali kaayyoon akkanaa kuni moo tapha siyaasaa qabsoo mooraa Oromoo kun nu harkaa taate moo yaa saba koo kanaan na dhibee ani gubadheetiin jira waan akkanaa kanaan na dhibee mee gaafiin kun isinoo sabni Oromoo akkamitti yaaddu sanirra dabri egereen teenya hoo boruu fuulduraaf ni dhaamna moo dhaamnee bakkaa dhabamuu deemna moo akkamitti haalli fala qabsoo uummata Oromoo sabboonummaan gudeedamaa ooltu kun akkamirratti nurraa dhaabbata haalli nuti godhuu qabnu hoo akkamiin cibsanna waan akkanaa kanaatu na keessa jira. Ani gama keessaniin isin gaafadhee deebisaa abbaatti ta'uuf ani hin beeku waan garaa kiyya na gubaterraa hin isinii jee hangana kanaan na dhibee sammuu kiyya jeeqamu jira. Kanarra dabree haala walaloodhaa qopheeffadhee takkaa fi lama sadii walaloo isinii kanneen sanbooda dhaammannoo kiyya deebi'a. Mayra qacalee amma lafaa biqilu egeree abdii biyya tanaa kan jennu meeqa kan dhabaa jirru yoo gabba hin galu haccee koo boodaanaa fi an waanatti hin tolu. Obsi yaa garaa kiyyaa meeqamsi haa godhu duuti waan haftu silaa eenyu firran tartu. Wal biraa hafuun tahee namuu adda gala jalqabuma duraa nuti samaaf wal barraa. Eegaan si biraa hafee anis dirqamame dhiini kee jigee hin gogu lafarra bulee wa'ada baasuun kiyya hin galu deebi'ee yookaanis wareegama baaseen taraanis gatii kafalee. Hacaaluu yaa ilma sabaa goota tokkee kuma caalu yoom mallee onnee sabaa jirta seenaa kee eenyuun halu dhala lafaa dhufaa jiruuf dabaran oolu. Meelikiin cabsee gata farda keetirra waan hawwite osoo jirtuu ati duutus dhabuun taatu seenaan kan kee haa yaabbatu. Roorrifamuun saba keetii atuu jette haa dhaabbattu abshiir jiraatta ammallee lama hin duutu. Sirna keenya gadaa kan duriin bulla eenyummaa keenya ittiin mirkaneeffannaa. Akeekaa fi kaayyoo takkittiin tarsiimoo haqaatiin masakamna. Kaayyolee qulqulluun hojjannaa ummataaf falminee mirga dhaabbannaa. Walit darbannee waliin waraannu Oromoo tahuu osoo wal beeynu diinaaf darbannee waliin kanninu walirra siyaasaa waa hin taphannu. Fedhii fi dantaa tapha siyaasaa
dirree dimokiraasii walqixxummaa waloon taphachuun waliin nu baasa. Yoomiyyuu taanaan dantooma dhuunfaa keessoo keessa waloo wal shakkisiisa. Abdii wal qabaachuun wal amantiin walirratti quufuun haqarratti waliif qooda kaayuun dandeettii ofiin duraaf duuba laaltee muratta murtii waliif hinaafuun nama facaasti. Mee haa buutu balaan feete sun buutee namuu takka lubbuun lamanuman jirre. Yoo naa jette dachiin tummaan babbaqaynee baasuun baasu gumaan haccee waan hin hafne. Anaa taaneef garaan na guggubatu lubbuu tiyya jibbee taa'u hadhooytu gubbaarra naaf dhuftee tunis na gadhootuun reefuu miti ammaan anis daran hadhaahu roorroodhaaf qocomamee harka hin taa'u. Obseetiin callisee laalee hundumaahu amma achi harka namuutu walitti gabbaanee dirreef dirri kataa'u. Oromoon sabni koo Oromoo saba koo roorroon saba kootii cimtee hidda baaftee dirqama itti laataa amrii jajjabeessee meeqaan tamtu yaa'ee qeesaa gadhiisee warraa fi maatii isaa ilmaan hadiyyoomsee meekkuma hobboon hin jirre laalnee agartaa harka lallaadhu hubadhu meenee argitaa ammaan cicciree morma kan keessa kukkutaa tokkichi kumaan lolu marroo qofa seetaa duudumaan bayyee dhufa kumaatu dhalataa. Ummanni Oromoo baay'ee beekaa si qusataa yaa gadi galoo sifaan namaa sifaan nu tuffata. Barbara roorroon hammaatti waan callisanii waanuma manaa qaban xiqqoo gurguranii ittuma firraa lixan qawwee bitatanii. Ol ka'i qeerroo lafaa qawwee bitadhu kan qabnes mancaa qarii qabaa jabeeffadhu diina kee firraa dha'i mudhii jabeeffadhu. Barri baranaa bara milkiitii bara masheenninis dhalu fakkaatti. Raayini Oromoo raayidee wallee raaga dhugaati bara jedhan sanii gihe walleen dhufa fakkaatti. Barri Oromoon bulchee buleenii babbareedinaan bariin namaaf bareeti. Lafti Oromoo faayummaa kennaa rabbii guddaati. Oromiyaa biyya koo biyya abbaa kiyyaa maaliif dagatamte maaliif irraanfatamte osoo qabnuutu dhabne dacheen abbaa keenyaa alagaaf nurraa kukkutamte. Qabeenya koon dhiisu namaa ana hin barbaachisu kan namaa humna dhabuu sittiin uradhaa hamma sittuu obseen jiraadha. Oromoon gootuma duruu jahinaa bargaafa dhalattu kilaash lubbuun qabne dhiisi ija diinaatuun sodaattu irra jetteeti mummurtii akka loonii gogorraatu bulla seentiin awwaalamtu meenumaan eega akka taatu. Egaa dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo walaloo fi ergaa yaada fiyyaarraayis akka bohaartisti argattanii hubannoos argattan abdii gurguddoon isinirraa qaba. Artistii YouTube keessanii like, share, subscribe, commentii barreessuudhaan hin dagatinaadha. Fuulduraafillee qophii akkanaatiin kanarra fooyya'ee yoo rabbi naaf aanjise isiniif qabadheetiin dhufa. Hin dagatinaa YouTubein kun YouTube keessanii artistii subscribe, like, share gochuun hin dagatinaa.